Kota har'a dammoo shurrubbaa asii gadiidhaana waaqayyoon nama gargaaru daarii kana jammarree Bismi Sillaasee haala kana kunuuti haala kana shiltana dha'ee jira. Amma dammoo asitti jechuudhaan maaliif qaqalladaachuun barbaanne sirra tokko dammoo haaluma kana akkanatti furdistanii ni fidatti jechuudha. Kana dammoo haala kana bakkii kanatti haala kanaan shiisanis fixee jira. Wanti immoo afoo kan akkanatti dha'uuf kan caccabe maaliif mataan keenya asitti oo'a kana wajjiniin mataan keenya baay'ee caccabee jira jechuudha. Afoo isaa dammoo haala kanaan fudhanneetu madhaana jechuudha. Ammas dammoo haala kanaan bakka kana ni jammarra jechuudha. Haala kana dhaadheetu kunoo xumuree jira siniin jechuun jaalladha. Kana fakkaata kun haala kanaan isinillee dhaadhaa maaliif gizee baay'ee akka tabbasaan keenya hin ciccaane haala kanaan godhishii madhaayii siniin jedha. Kana fakkaata nagaara naaf turaayii siniin jedha. Ifu furdisinaa illeedha ofii waxxarinaa illeedha. Gaafa dirqama gootanii waxxartan sababa isa dhukkubuuf akkanatti gubbumaa gubbaarratti gaafa gadi qabattan oo'a kana wajjiniin gizee baay'ee dabbasaa keenya yoo hiikannu deemne oo'i kun baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Garuu gaafa akkanatti shimanne bareedaa siniin jedha. Nagaan naaf turaa.